Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadeen Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadeen Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadeen Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaalatu, isinis kan Waaqayyoon jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii, akkam yeroo kana eegdanii. Amiin. Eegee nu eegsee Waaqayyoon abbaa hundaa kan ta'e, abbaa jaalalaa kan ta'e, inni yeroo kanaan kan nu eege, sa'aatii kanaan kan nu eege, maqaa Waaqayyoo kan galatamuu fi kan eebbifame haa ta'u. Akkasumas maqaa isaa yaamnee maqaa ishee dagachuun kan nuuf hin danda'amne, haadha saba hundaa kan taate, haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa, haadha cubbamootaa kan taate qulqulleettii Durbuu Maaramii, maqaan ishee kan galatamuu fi kan eebbifame haa ta'u. Kanatti aansuudhaan hundumti keessanii baga hangafa ergamootaa kan ta'e kabajaji'aan abbaa keenyaa qulqulluu Mikaa'eliin baga isiniin ga'e. Hangafa ergamootaa kan ta'e qulqulluu Mikaa'eliin eenyudha? Mata dureen barnoota keenyaa hangafa ergamootaa kan ta'e qulqulluu Mikaa'eliin eenyudha? Qaamni hafuura Mikaa'elii jedhamu macaafa qulqulluu keessatti, yookiin maqaan qulqulluu Mikaa'elii jedhamu macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti caqafamee kan jiru ta'uu isaati. Maqaa isaa caqafamee wantoonni inni raawwate ibsamaniiru. Mikaa'el macaafa Daani'el irratti ergamoota hamoo wajjiniin akka wal'aansoo wal qabe, ergaa Yihudaa irratti akka seexana wajjiniin falme, macaafa mul'ataa irratti immoo diiyaabiloosii fi ergamoota isaa wajjiniin akka wal lole ibsameera. Ergamoota hamoo warreen jedhan kanneen akka saaxinaayil, kanneen akka seexanaa, kanneen kanaan yeroo sanitti wal falmaa ta'u kan ture qulqulluu Mikaa'elii ta'uu isaati. Qulqulluu Mikaa'el bulchiinsa kabachiisuuf diinota Waaqayyoo kan ta'an hundaan loluudhaan hiika maqaa isaa akka Waaqayyoo, hiika maqaa isaatis kan akka Waaqayyoo eenyutu jira jechuudha. Hiika maqaa isaatis kan akka Waaqayyoo eenyutu jira? Kan akka Waaqayyoo eenyutu jira? Innis yeroo sanitti qulqulluu Mikaa'eliin diinota Waaqayyoo kan ta'an hundaan, ilmaan namaa rakkisaa kan turan hundaan lolaa kan ture ta'uu isaati. Mormaa kan ture ta'uu isaa jechuudha. Egaa namoonni tokko maqaa kanarraa kan ka'e kan akka Waaqayyoo eenyutu jira jedhanii maqaan qulqulluu Mikaa'elii kan mogga'edha. Hiikaan maqaa isaatis namoonni tokko maqaa tokko ol ta'e qabu. Namoonni tokko maqaa tokko ol ta'e qabu. Fakkeenyaaf Ibroota kan ta'e Yaaqoob Israa'el jedhamee kan waamame yeroo ta'u, Yaaqoob Israa'el jedhamee kan waamame yeroo ta'u,
Phexros immoo Simoon jedhamee waamamaa ture. Seera uumamaa 49 hanga 2 irratti argachuu dandeenya. Maatiyos 10:2 irratti argachuu dandeenya. Haaluma wal fakkaatu maqaa Mikaa'el jedhu maqaa Yesuus Kiristoos otoo gara lafaa dhufin ta'ee ergaa gara samiitti deebi'ee booda innis waamamu ta'uusaa kan waamamu ta'uu isaati. Macaafni qulqulluunis macaafni qulqulluun ni argisiisa. Raajiiwwan akkas jedhuuf nu deebisanii qulqulloota irraa mi'aa ilaallu. Hangafa ergamootaa sagaleen Waaqayyoo Mikaa'eliin hangafa ergamootaa jedhee ni waama. Mikaa'el hangafa ergamootaa jedhamu isa qalbeeffadhu. Maqaa hangafa ergamootaa jedhu macaafa qulqulluu keessatti lakkoofsa qixxeedhaan malee lakkoofsa baay'eedhaan hin ibsamne. Lakkoofsa baay'eedhaan maanta hin ibsamne. Maqaan qulqulluu Mikaa'el jedhu. Kunis hangafa ergamootaa jedhame malee hangafa ergamootaa jedhamee kan waamamu ergamoota tokko qofa. Kana ergamaa Mikaa'eliinis iddoo baay'eetti niti kan barraa'e kitaaba lakkoofsaan Mikaa'el jechuun tokkodha. Mikaa'el jechuun tokko kan ta'e jechuudha. Tokko kan ta'e waamamu ergama tokko qofa. Kana malees Yesuus sagalee hangafa ergamootaa akka ta'e ibsameera. Hangafa hundumaa kan ta'e abbaa hundaa kan ta'e ibsameera Yesuus. Caqasni kun hangafa ergamootaa kan ta'e Yesuus ta'uusaati. Yesuus ta'uusaa ni dubbata. Ajajaa waraanaa macaafni qulqulluun Mikaa'eliin ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaafis ergamoota isaa wajjin akka walolle. Kana jechuun warreen Waaqayyoodhaan morman hundi, warreen Waaqayyoo irratti hamaa yaadan hundi, warreen ilmaan namaatii irratti hamaa yaadan hundi, diina Waaqayyoo kan ta'e hundi, waraana fi falmaa kan ture, wallolaa kan ture qulqulluu Mikaa'el jechuudha. Mul'ata Yohaannis lakkoofsa 12:7 irratti argachuu dandeenya. Kanaafuu Mikaa'eliin gaggeessituu ergamoota warra amanamtootaati. Kana malees macaafni mul'ata Yesuus gaggeessituu ergamoota amanamoo ta'uusaa ni dubbata. Phaawulos waa'ee gooftaa Yesuus ergamoota aangoo isaa ibsee. Lammaffaa Tasaloniqee lakkoofsa 1:7 irratti kanaafuu macaafni qulqulluun waa'ee Mikaa'elii fi waa'ee ergamoota isaa akkasumas waa'ee Yesuusiif ergamoota isaa ni dubbata. Maatiyos 3:41 irrattis sagalee Waaqayyoo samii irratti Mikaa'eliin Yesuusin kan gaggeeffaman jedhee dubbateera. Ergamoota adda addaa ta'anii lama kan jiran waan hin dubbanneef maqaan hin dubbanne jechuudha. Waan hin dubbanneef Mikaa'elii jedhu olaanaa Yesuus samii irraa qabu kan argisiisudha.
egaa hiikan jecha Mikaa'el jedhu kan akka Waaqayyoo eenyudha? Akkuma jedhu ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin ergamoota jiran hundumatti hangafa ta'ee kan muudame ta'uu isaati. Ergamaan kunis kan luba Iyyaasuu gargaara. Iyyaasuu 15 lakkoofsa 13 irratti ni argina. Ergamaan kun namoota hundumaa, namoota rakkatan hundumaa, namoota diinota Waaqayyoo ta'an hundumaa kan falmaa kan ture ta'uu isaati. Israa'eloota yommuu maasaraadhaa gara Kana'aanitti imalan gaggeessaa kan turedha. Kan ture ta'uu isaati. Kan ture. Warreen Amooriyaanotaa 80,000 ajjeesuudhaan kan gargaare Isaayyaas 37 lakkoofsa 36 irratti raajaan Daani'elis waa'ee ergamaa kana dubbateera. Akkas jedhe kun warreen hangafoota jajjaboo keessaa tokko Mikaa'eliin na gargaaruuf dhufee abbaa saba hundaa kan ta'e, abbaa xiqqaa guddaa kan ta'e, abbaa hiyyeessaa kan ta'e, abbaa dureessaa kan ta'e nama hundaa adda baasuu kan dandeenye Mikaa'eliin ni ka'a dhufe. Yeroo sanitti qulqulluun Mikaa'eliin nama hundumaaf kan dhaabbatu dhufee jira. Nama hundumaa rakkina keessaa baasuudhaaf kan dhufee jira. Tokkoon keenya qulqulluu Mikaa'eliin rakkina keenya keessaa, dhiphina keenya keessaa akka nu baasu tolaa fi eeyyama isaaf ta'u. Bara sanitti waa'ee ijoollee saba kee kan dhaabbatu, hundi keenyaaf kan dhaabbatu, hunda keenyaaf kan lolu, rakkina keenyaaf kan lolu, rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf laatu, dhiphina keenyaaf kan furmaata nuuf laatu, saba hundumaaf kan dhaabbatu qulqulluu Mikaa'eliin ni ka'a. Daani'el 12 lakkoofsa 1 irratti ergaa Yihuudaa irratti Yihuudaa lakkoofsa 9 irratti hangafa ergamoota Mikaa'el garuu yommuu Daabiloos waliin wal mormuun waa'ee foon Musee yommuu dubbatu gooftaan si'aa ifatu jedhe malee eenyudhaan seexanaan gooftaan si'aa ifatu jedhe malee jecha arrabsoo dubbachuuf hin feene jedhe. Waa'ee arrabsoo qabeessummaa ergamaa kanaa dhugaa baheera. Kana booddee samii keessatti lolli ni ta'e. Mikaa'el ergamoota isaa waliin bineensa akka jawwee sanaan ni lole. Bineensichis akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa ni lole. Bineensichis marga hin arganne. Deebi'ee isaa fi ergamoota isaaf samii keessatti iddoon inni hin argamneefi. Kanaaf samiiwwan ergamootiin jiran hundumaa irratti ergamoota hundumaaf hangafoota kan ta'e muudamu. Hangafa ta'ee muudamu ergamaa kana. Kunis manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo gaafa Sadaasaa 12 ni yaadatti. Manni kiristaanaa keenya kan guyyaa kanas bifa loltuutiin ilma namaa Yesuusitti kan mul'ate. Ilma namaatti akka Yesuusitti ilma namaatitti kan mul'atedha.